barsiifni sobaa macaafa qulqulluu keessatti beekaman maalfaa kan jedhu qabxiiwwan kana dafee tuttuqaan deema. Barsiisni sobaa macaafa qulqulluu keessatti eenyufaa balaleeffata? Waldaan kiristaanaa maal godhuu qaba? Amma garuu barsiisni sobaa macaafa qulqulluu keessatti eenyufaatu beekama? Tokko barsiisa Baalaam. Baalaam hojii barsiisa sobaa irratti nama hojjetu, nama habaaru, nama maallaqa barbaadu, nama miindaa barbaadu, nama sirriitti diinagdee guddifachuu barbaadu, waan sobaa barsiisuudhaan, habaaruudhaan, nama balleessuudhaan, ankoo caala jechuudhaan ilmaan namaa kan rakkisu tokkodha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 24 haxxanii yoo ilaaltan tokko macaafa qulqulluu keessatti eenyufaaf barsiisa sobaa kennaa ture yoo jettan tokko Baalaaqii wal waamuudhaan saba Israa'el abaaruudhaaf saba kana sodaadheera. Sabni kun adda qaba. Sabni kun kakuu qaba. Kun naabaar jedhee mootii wayii waame. Mootiin sun gaafa waamu Waaqayyo immoo mortuu kanaan hin abaarin eebbisi malee. Gaafa waan godhu dhabu maal godhe? Kaayyoo isaa galmaan ga'uudhaaf dubartoota mimmiidhagoo walitti qabe. Karaa biraatti mataa jijjiireechaan saba kana akkatti bira ga'u. Saba kana waaqa rukuchiisuudhaaf, saba kana waaqni akkatti dheekkamu godhuudhaaf maal godhe? Dubartoota mimmiidhagoo walitti qabee dubartoota mimmiidhagoo gara Israa'elootatti gallakkise. Akka isaan faana ijjan, yoo isaan faana sagaagalan, yoo isaan faana ijjan Waaqayyo saba kanatti hin dheekama waan ta'e. Warri halkanii guyyaa waldaa kiristaanatti Waaqayyo akka dheekamu, akka balleessu hojii gidiraa hojjetan barsiisa sobaa warri kennaa jiran jiru. Inni kun immoo Waaqayyo biyya kanatti akka dheekamu, waldaatti akka dheekamu, waldaa Waaqayyo akkatti dheekamu, akka balleessu warri waan hamaa barsiisan jiru. Isaan kun immoo isin gidduu galanii gochaa. Sanaaf inni lammaffaan Anaaniyaa Ermiyaas boqonnaa 28 lakkoofsa 15 irratti inni ergaa maalii dubbata? Mootiin kun waggaa lama asitti kufaa jedhee raajii dubbata. Barsiisa hin kufa bakka nan beeku hin kufan. Waa'ee mootii bara sanaa dubbata. Ermiyaas immoo lakkii odoo kufaatti isaa ta'e gaariidha garuu hin kufu. Maaliif saba burjaajeessita? Maaliif barsiisan taane barsiifta? Maaliif waan hin barbaachifne haasofta? jedhee raawwate yeroo inni itti dubbatu waliin falman argina. Sana booddee falmii kana gidduu Waaqayyo nama barsiisa sobaati saba attaalan goyoomsu kana ji'a 7 isaatti ajjeese. Hin kaase Waaqayyo harka keessa ol kaasa. Warra waan hin taane barsiisa Waaqayyo lafarraa kaasa. Sadaffaa Izaabelidha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti yoo ilaaltan Izaabel raajii ofiin jetti hin barsiifti. Raajii sin dubbatti hin barsiifti. Ergaa sin dubbatti hin barsiifti. Macaafa moototaa keessatti yoo ilaaltu waa'ee Eeliyaasin rakkoo guddaa uumaa kan ture, ajjeesuu barbaadaa kan ture, raajota Waaqayyoo hedduu qalaa kan ture, maqaa balleessaa kan ture, lafarraa bitaa kan ture. Bara sana namoota baay'ee waldaa amantoota irratti rakkina gurguddaa keessattuu raajota irratti kan xiyyeeffatu ture. Nama baay'ee fixe. Eeliyaas bichaadha. Eeliyaas baqatee kadhataa ture. Kana booddee Waaqayyo raajota Asheeraa keessaa, raajota Baal keessaa nama 850 Waaqayyo harka isaatti kennee lafarraa jalaa xarage. Kophaatti ishee hambise. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti kan dhufe kun macaafa moototaa keessa turte dubartaan kun waggaa 1500 irratti waa'ee ishii Yohaannis mul'ata argee dubbate. Eelaayi waa'ee barsiisa Izaabel, waa'ee barsiisa Niqilaawotaa isin gidduutti argeera, isin gidduu galeera. Maal barsiisi yeroo dheeraa dhufe waggaa 1500 kakuu moofaa keessaa, kakuu haaraa keessatti dhufeetoo mul'ata. Barsiifni jallinaa wal qabataa deemnan, haadhan jallinaa wal qabataa deemnan rakkoo guddaa dhala namaa irratti fide. Wanti karaa barsiisaa dhufu hin beekamu dhokatee deema. Arfaffaan Eelii fi ilmaan isaati. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 kaasaa dubbisaa. Shanaffaa Farisootaa fi barreessitoota. Ja'affaan Elimaas hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 6 kaaftanii yoo dubbistan Elimaas kun maal godhaa? Namoonni akka Waaqayyo amanan hin barbaadu. Hin danqa. Fuuldura deemee danqa. Phaawulos gaaf tokko nama biyya bushu tokko Waaqayyoon amansiisuudhaaf Barnaabaas Phaawulos ofitti waammata. Inni garuu maal godhe? Akka isaan Waaqan arganne godhuu barbaada. Sana booddee Phaawulos hafuurri Waaqayyo waan isarra jiru namicha jallataan nana hamma yoomittati maqaa Waaqayyo akkam guddanne goota, hamma yoomitti daangeessita, ija kee jaamseera jedhe Phaawulos. Battaluma sanatti waan dhufee urrii mataasa ija isaatti maree jaamse. Waaqayyo bara kana keessatti warra barsiisan taane kennan in jaamsa.
Tanaaf egaa arrasira torbaffaan barsiisi sobaa seexanaan kan kennamu seexanni karaa adda addaan laphee namaatti galuun kan socho'u jechaadha. Kuni ni jira jechuudha. Egaa seexanni jechuun maaliin hiika seexanaa beektu moo seexana narraa fagaa seexana narraa rukutame jettu? Gochaan seexanni dalagaa ture barsiisi sobaa abbaan sobaa seexana waan ta'eef seexanni gochisaa soba dalaguudha nama balleessu arra ilma hojjetan. Seexana jechuun diina waaqayyoo fi diina namoota dhugaati. Diina waaqatis diina nama qajeelatis diina nama waan dhugaa hojjetuuti. Yoo dhugaa hojjette diinni sitti ka'u seexana. Dhugaa hin hojjettu yoo ta'e immoo diinaa taata waan ta'eef biyya lafaati. Namoonni baay'een keessa gaafii kan qabdan tokko jiraachuu dandeessu. Ani yeroo waan gaarii hojjedhu maafan qorama? Yeroon nama gargaaru maafan qorama? Yeroon dhugaa hojjedhu maafan qorama? Waan ani nanneefan qorama? Waan ani sobneefan qorama? Waan ani dhugaa namaan jallinneefan qorama? Warri jettan diinni nama qulqulluudhaaf qophaa'e kan mataasaa danda'e seexana jedhama. Gaafii keef deebisiifaa ta'u. Waan gaarii hojjetta taanaan diina qabda. Diinni kee maaliin? Seexana waan ta'eef diina waaqayyooti. Diina nama qajeelati. Namoota dhugaa seexanni hin jaalatu. Qajeelfama dhugaa nama hordofu seexanni hin jaalatu. Seexanni humna hamaa ta'e akkaataan inni itti ibsamu karaa sadiin ibsama. Tokko nama badii gadarkisu gara badiitti nama gottatuun hojii diinati. Lama soba barsiisuudha. Sadaffaa waaqayyoorraa nama fageessu. Sobni macaafa qulqulluu keessatti eessatti jalqabe? Seexanni eessatti jedhee jalqaba? Soba kan jalqabe Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti jalqabe. Sobni garaa seexanaa keessaa ba'e. Harraba seexanaarraa ba'e. Harraba waaqarraa hin baane. Harraba namaarraa hin baane. Maddi sobaa Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa jalqabe. Kanaaf waan garaa seexanaa keessaa ba'e kana hin fayyadamin. Itti nama sodaa jiru hin fayyadamin jedhi waaqa biraan baane. Somni waaqa biraan baane itti dubbatu. Dubbatu. Eessa keessaa ba'e? Dubbadhaa garaa isaa keessaa ba'e. Kuni somni siistima seexanaati. Tooftaa seexanaati. Marrimmaan diinaa keessa bobicha keessa seexana keessa ba'e malee namatti jalqabe miti. Achirraa ka'ee namatti galeecha. Seexanni akkuma simmaa biraatiif isaa manatti galfattan seexanni maal godhaa? Soba nama keessatti xalafa. Achirraa ka'e sobni nama walacheessisa. Waaqa harkaa nama baasa. Nama abaarsisa. Dhugaa nama jallisiisa. Achirraa dhufe. Kanaaf waan diina harkaa ba'e kana hin fayyadamnu nuti warri Yesuus hin qabu. Dhugaa qabannee duuna malee. Sochoosaa gargeessa. Soba fayyadamin jedhee nama zabadi juga. Dhugaa malee jedhee itti dubbadhu. Iyoobii boqonnaa 1 lakkoofsa 6 hanga 12, Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 11, Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 9. Soba maaltu jalqabe? Seexana. Eessarraa jalqabee? Seexanarraa jalqabee addunyaa hunda wal ga'e, lafa hunda wal ga'e, saba hedduu bira ga'e, itti fayyadamaa jira harrayyuu. Yeroo tokko soba maleedhaan ta'u Marrakkoo qaba yeroo tokko sobuun jedhe. Kuni barsiisa sobaa keessatti ramadama. Sobanii raajii dubbatanii, sobanii nama attaallaluun, sobanii soba nama barsiisuun, kuni sun diina harkaa malee abbaa sobaa biraa malee waaqa biraa miti. Nuti immoo kan waldaanu Kiristoos isa dhugaa sana amanne. Isa waaqa harkaa ba'e malee isa diina harkaa ba'e hin fayyadamina. Seexanni Addaami fi Hewaan akkamitti barsiisee kuffise? Barsiisi seexan jalqaba ittiin itti dhufe maal jedhe? Gaafii sobaa shakkisiisaa dhiyeesse. Seera uumamaa 3 irratti gaafii akkamii dhiyeessee kufe? Gaafii shakkisiisaa. Dhugi dugdaa warri siin jedha. Dhugi dugdaa wangeela akkana jedha. Ati nattaa wangeela akkana jedha. Rakkoo maalii qaba? Warri siin jedha maal isaan jechaala? Hamala barsiisa sobaa wajjin wal qabata. Gaafii sobaa shakkisiisaa dhiyeesse. Seexan Addaami fi Hewaan maal barsiise isa jedhu barsiisa isaa keessatti seexanni bifa kamiitti dhiyaate? Bifa shakkii. Yoo irraa nyaatte rakkoo maal qaba? Ija keebba nama. Yeroo sana ija hafuuraa malee ija foonii miti kan itti wal argan. Gaafa ija hafuuraa bachaame iji foonii banamu qullaa ta'uu wal argan. Waaqayyo namni akka harka isaa keessa jiraatu godhuudhaaf waaqa. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 Waaqayyo irratti shakkiidha. Lammaffaan seexanni Addaami fi Hewaan maaliin xiyyeeffatee argate? Fedha foonii kakaasuudhaan nama balleessuudha. Uumama 3 irratti fedha foonii irratti kan xiyyeeffate.
hawwii biyya lafaarratti kan xiyyeeffatu bara kana keessa waldaa yeroo dhattan waa'ee fedha fooniitu dubbatama moo waa'ee jireenya dubbatama? Barsiisi kennamu maal fakkaata? Waa'ee soorummaa bichaadha moo waa'ee nyaataa duwwaadha moo waa'ee Ameerikaa deemuu duwwaadha moo waa'ee diinagdeeti moo waa'ee jireenya dubbatama? Kanaaf barsiisi sobaaf barsiisi dhugaa karaa kanaan daba maaliif maddi isaa seexanarraa waan dhufeef seexan haddaami fedha foonii kana yoo nyaara rakkoo maal qaba? Nyaata addunyaa kana kan wal fichiisaa jiru rakkoo nyaata natu nyaata si ajjeese natu nyaata si irra dhaabate natu nyaata si ari'ee kan jedhu ammayyuu hojjetamaa jira. Nama meeqa dhugaa keessa namni waalee nyaachaa kan jiru kana argachuu qabdu jalloonni kan nyaatan kunoo sirratti hojjetaa jira. Kuni barsiisa sobaa wajjin kan deemudha jechaan amantoon kana beekuu isinitti jiraatu. Fiidhi fooniidhaaf wanti nu kakaasu mootiveeshinii wanti nu godhu baay'een isaanii kan waaqayyoon gararraa ta'e miti yookaan immoo baay'ina waaqayyoo irratti kan xiyyeeffatu jireenya Kiristoosiif jiraachuuti. Kufaatii Addaamii fi Hawwaa maaltu adda godha? Namni sunuma kufaa Addaamii fi Hawwaa kufaatii isaanii maaltu adda godha? Tokkoffaa wanta adda godhu lubbuun isaanii sadarkaa nama hundumaa bira ga'e. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 12 lubbuun Addaam Hewaan raawwata seexanni isaan kuffi nama hundumaa du'a bara baraatti galche. Isa lammaffaati du'a fide. Sadaffaa irratti maal godhe? Hariiroo waaqaa fi namaa gargar baase. Waan sadii hojjete kufaatiin isaanii. Waan sadii hojjete barsiisa seexanaa fudhachuun isaanii. Tokko duuni nama hundatti akka galu hariiroo waaqaa fi namaa akka gargar ba'u sadarkaan cubbuu nama hundumaa hamma dhalatu namni cubbamaa akka ta'u maqaa akkanaatti fide. Seexanni maaliif Eden keessatti waaqayyoo bofas akkuma leencaa uume akkuma re'ee uume akkuma mukaa uume bofa waaqayyoo matu uume. Ishin bineensuma sirrii turte. Maaliif seexanni qeerransa dhiisee nama dhiisee lubbuu walachi keessa jiran dhiisee hantuuta dhiisee raacha dhiisee maaliif bofa filate seexanni? Filannoo seexanaa maaliif bofa ta'e? Seexanni maal godhe? Bofatti gale. Bofti immoo maal ta'e? Addaamii fi Hawwaa faana akka jiraataniif wal faana wallummaadhaan haala adda addaa waan deddeebi'aniif akkaataa sanaan dhufe. Diinni kee amma karaa nama sitti siquutti sitti dhufa of eegi. Itti bina osoo jiran of eeganii. Akkamitti sitti dhufa? Karaa kamitti? Karaa wayii qoodaa godhatee sitti dhufa. Seexanni akkanumatti dhufee Addaamin hin qorre. Eessan dhufe? Bofatti gale. Maaliif bofa filate? Bofta mala akkamii qaba bineensa keessa? Filannoo isaa maaliif godhate? Tokko waan inni filatee basitti ba'a. Dhaggeeffadhu. Summii qaba. Lammaffaa bofti of dhoksuu irratti dandeettii cimaa kan qabu. Mana keessan dhokata, biyyee keessan dhokata, dandeettii of dhoksuu danda'uu qaba bofti. Kanaaf dhufee hattee abshaaladha bofti. Kanaaf dhufee itti gale. Abshaala kanatti gale. Of dhoksuu kan danda'u kanatti gale. Maal? Bineensa jalaa of dhoksuu danda'a, nama jalaa of dhoksuu danda'a, horii jalaa of dhoksuu danda'a, uumama jalaa of dhoksuu danda'a. Waan of dhoksuu kanatti dhufee seexanni dhoksaadhaan kissii jammare. Arrayyuu waan dhokataatu nama baay'ee fixe. Sadaffaa irratti bofti bakka hunda jiraachuu danda'a. Bofa maaliif filate seeta? Bishaan keessa jiraata bofti, mana keessa jiraata bofti, lafa keessa jiraata bofti, lafa keessa jiraata, bishaan keessa jiraata, muka keessa jiraata, dhagaa keessa jiraata, bakka hunda jiraata. Dhuma balleessuudhaaf bofa filate. Kanaaf maal jettu? Afurri bofaa rukutame jettu waldaa keessatti. Kan akka jettani kan isin gargaare maal? Bofa keessa maaltu jira waan ta'eef bofa nagaatti dhufee seexanni maqaa bofaa lafarraa balleesse. Yesuus immoo qoricha isaa sitti laateera. Bofni harraba isaatiin diina isaa sassaaba. Harraba sassaaba. Warri si balleessu wanti si ajjeesu baay'ee isaa harraba irraa ka'a. Harrabi summii cimaa jecha namaan jechuurra rasaasaan dhaamuu barbaada namni. Jecha isaan jechuurra namni qottoodhaan mormi isaa cituu barbaada namni. Amma namni baay'ee kanaaru maddi aarii yeroo baay'ee kan madda jechaa kan dhufu eessarraa ka'a. Yoo jettan harraba irraa ka'a. Maa bakka nanaan jette an dubbate harraba mataatu buruqaa oola. Namni tokko tokko mataan isaa bakka 10 buruqaadha. Rakkoon isaa eessa? Harraba rukutame eenyu dubbata? An dubbate harraba an buruqees. Bofti harraba isaatiin diina sassaabu irratti dandeettii guddaa qaba. Harraba baasee butuu danda'a. Harraba baasee ajjeesuu danda'a. Harraba baasee summitti gadhiisuu danda'a. Kanaaf seexanni bofa kan filate kanaaf har'as warra harraba qaban seexanni filata. Achirraan barsiisi sobaa nama seera. Of eeggadhu. Itti bina osoo jiran of eeggadhu diin. Adda baafadhu diin. Bofti mallattoo sodaa fi
jibbaat mallattoo sodaa namni bofa arge maalta hin sodaatu bofan jaalatu abjuudhaan arge hin sodaatu yoo ijaan arge hin sodaatu mallattoo nama sodaachisu mallattoo nama rifaasisu of keessaa kana filata seexanni maal nama godhuu barbaada nama sodaachisuu barbaada waan ta'eef seexanni maal godhuu barbaada akka tati jibbitu jibbista akkaatti qabdu barbaada waan ta'eef jireenya keessan keessa obboloota koo yeroo baay'eetiin qodaa godhatee kan lafa kaawwate qaba adda baasitii jiraan. Seexanni Yesuus Kiristoosiin ajandaa akkamii barsiisuudhaaf itti dhiyaata. Laala Yesuus barsiisuuf dhufeera seexanni bara nama dhiisate. Maal jedhee wangeela Maatewos boqonnaa afurratti dhaggeeffadhaa akka ta'e. Addaamiin kuffiseera akkuma Addaamiin kuffise immoo Yesuusin kuffisuuf gaafa dhufu waan Yesuus deebisee fi waan Yesuus itti sobduu kan ofirraa qaaneesse isinitti. Tokko seexanni Yesuusin barsiisuuf gaafa barbaadee dhufe maal jedhe dhugaa Waaqayyoo dhiisanii foonsaa duukaa akka filatuufi Maatewos boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irratti maal jedhe dhagaa kana biddeen godhi dhagaa kana biddeen godhi maal hin nyaatta waan ta'eef guyyaa 40 beelofte waan ta'eef barsiisa isaa gaafa jalqabu Yesuus immoo kan jedheni namni biddeen duwwaadhaan hin jiraatu deemasi hafuura Waaqayyoo dabalachuu qaba. Yesuus akka Addaamiif Hewaan seexanni kuffise Yesuusittis gaafa dhufu barsiisa isaa hin fudhanne Yesuus. Lammaffaa irratti Yesuus akka Waaqayyo qoru Waaqayyo abbaa Yesuus Kiristoos jechuun immoo kennaa dibataa maqaa Yesuus itti waamamu jechuudha. Waaqayyo abbaa Yesuus ilma abbaati. Kiristoos jechuun immoo maqaa kennaa dibataa isaaf kennan isa dibame. Kiristoos jechuun isa dibame. Yesuus jechuun fayyisaa. Waaqayyo jechuun immoo abbaa kan ta'e jira. Ilma isaa Yesuusin erge mallattoo dibataatiin kan beekamu. Abbaa isaa Yesuusii fi abbaa gidduutti Waaqayyo Yesuus gidduutti maal barbaade akka isaa wal lolan walitti akka garagarin jecha wayii dubbata barsiisuu gaafa jalqabu Yesuusin fudhan qoruu barbaade Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti